Dargi harkaan namni badee isa malee ambiraa jiraa jedhee gaafa gaafadhu ambiraan agarra. I was just admiring what a lovely head of Koboti sagadu kabirat kalam ni ko Jesu kabirat sine gagalgal salale maulale marana salale maulale yawana nagesini sama kente ko kopesen jira yero do tikan gadifamu sololo bifinne oromis chalu ndesa rabbi rahmata godu Yooyyaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota chaanalii Oplaas nageenya keenya gaafa akka jirtan isin akka qabu jecha arramoo viidiyoo ajaa'ibaa gabraatiin walitti deebineerra jechuudha. Warreen chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaan sinin jedha gara viidiyootti. ፎርጂና ፋይቭጂ ኮምፔር እያደረገ ላሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሮቦቱን ስፒዱን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ Oh, wow! Hello, sir. I was just admiring what a lovely head of skin you have there. ስፒዱንም ሮቦቱን ማየት አስቸጋሪ ቢሆንም እንደምትመለከቱት 5G ላይ 1.77 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ወይም 1.7 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ያገኘበታል ማለት ነው። ዶክተር በለጠ ሞላ ጓደኛ መጡ ይሄ የምታዩት ሮቦት እየሰራ ያለው በ5G ነው እና ኤክስፒሪየንስ እንድታረጉት ነው ያመጣ ነው። Thank you. I like that. chalu ndesa rabbi rahmata godu inni isa khaysati ali birra farka isa khaysa niratiqata hulle heddu guddate isa khaysan jiran akka wonnatante duga maka rabbi sololli batala bakal chagalgala sine gagalgal sine gagalgal sine gagalgal sine gagalgal Cakap si dua ke jalan betul ini mana ni murah ni macam seserai. Masih. Kau terima kau.
Asgodi sirbi kulle yaadamako horte warra daalame asasiidhi saskome yaadamako argaafansi beellame ibnulle waanun arguu yaa kormako miilaa jechuun muurani waan baanee bergataane yaa kormako gameessan takaalani sadeeffattu kuula shiisonee mudhiin sabbata sonee mudhiin sabbata sirbitu sirba shii onnee maana dhiittata onnee maana dhiittata. Amma gaafa dargii Daawud Ibsaa hidhaa cabsee badeedha. Dargii harkaa namni badee isa malee hambiraa jiraa jedhee gaafa gaafadhu hambiraan agarra. Akkamitti badee namni kun kayyaduu nan gaafadhe. Daawud Ibsaa nama 9 wajjin summii nyaatee inni kophaa hafeedha. Jechuun deebitee ilaalta miti reeta. Dubbiin akkana taate namummaan summii jara nyaachisee isa ta'inaa kayyadu hin shikkita jechuudha. Haala ta'uun. Sadeeti maasaa Sirishana furtamae bareedu macha Tokkee koo caaltuu kumae Bakkota keessa Abbaangee dhaabbata facha Kophaan odeessa Gurgurdaan nayyuu maracha Siyaasee Siyaadee gashtii koo siyaadee rakaa Sirbi kee caaltuu kumaa'ee dhaggeeffatamee daawwatamee tun xumurame amma immoo sirba qeenxee viidiyoo kiliipii uummata keenya biraan ga'uuf deemta jedhama hagam dhugaadha. Sirba qeenxee tokko qopheessee jira yeroo dhiyootti kan gadhiifamu. Sirba kana kan naaf kenne Walaloosii Dalosii Osandee ta'uuni. Yeroo ammaa nama baay'ee jabaa nama baay'ee aartii Oromoof gumaacha guddaa gumaachaa jirudha. Nama baay'ee kabajuuf jaalladhudha. Sirba kana safnaa kennee sirba kana muuziqaallee hojjedheeraanis sirba kana bareedaatti xumuraa jira. Yeroo dhiyootti qabadhee dhufuudhaaf uummata kootiif jabaa uummata koodhaan jechuudhaaf qophaa'een jira. Egaa uummatis akka si'aayinaan na eeguu abdiin uummata koorraa qabaa. Sirba haaraa amma hojjetamee as ba'aa jiru kanarratti eenyufaatu hirmaate hawaasni kun immoo karaa maaliin haa eeggatu sirbicha? Sirba koo haaraa kana kan wajjiniin hojjetaa jiru entertainmentii haaraa amma reefu banamee jiru barri koo entertainment jedhama kan wajjin hojjetaa jiru. Sololoko sololoko sololo Finfinnee Oroomi sittime sololoko sololoko sololli Mattalaa bakkalcha galgala sinee gagalgala sinee gagalgala. Hayya daawwattoota koo viidiyoon isinii qabadhe har'aa kana fakkaata ture. Warreen chaanaalii kanallee subscribe hin goone subscribe godhaan siin jedha. Yoo viidiyoochi isin tole immoo like share subscribe gochuu hin dagatinaa siin jedha. Viidiyoo gabraa nama walitti deebinuuti nagaan tura. Sololoko sololoko sololo Finfinnee Oroomi